بكاي فترة دو بكم دلقا سنتين يلا نيندي ما تتاي بكا منا Aku garojitin dia mujra. Orrafatte garra. Ya ran tala tikisho dimawai mana kaisa aja tu kota kawan kamu lagi. Sanif jechan tikisho orrafatte dia mujra kame. Ujin akkam ujin Ya kawujin tu nama je besan. Akam atau ujir yang gitu. Ani ujin man jangan bu ujin akatun manjrat wangan umlaka manjrat dagar. Abu Rabbi khilal wan takatani sihi mana lagi far. Ayye. Ujin tu. Sole. Hanga umlaka bidin tu sinar. Ujin jechan hojjete yo isduba kais. Sirri. Osoo dalagaan tu fanni. Sirri. Guyyaa baruu si fayyadde ujin. Sirri. Gaafa humna dhabdeef jireenya kee kan fuulduraatiif. Saniif jecha hojii malee akka deddeemuun kun waan akka faayidaa siin qabu bu'aas siin qabu yeroo hojii hojjedhu jireenya kee jijjiiruudhaaf yaadu. Kanaaf waniin an siidhaamu hojjettee if jijjiiruu fi jireenya kee kan fuulduraa miidheessuu yoo barbaadde yeroon tantee amma an kanumaan siidhaama nageetti. Mucaan sammuu sin taphate haroo jaalalaaf bootaan qabu na dhageessa jaalalaaf bootaan qabu Angileeti yakara filumsaatiin ol dhufteen akka ijoollee dhugaa kiyya wallaahi maaliif fedha inni nama dalagaa isaa boonsee dalagaa kanaan bakka guddaa ga'uu danda'a maal isa irratti haasawuu barbaadu wallaahi naagalee anis si jibbisiisuu osoo hin ta'in si jibbisiisuu osoo hin yaadin laal gammachuu ta'e jechuudha anis keessumaata kan bishaanii haa xiqqoo malee lakki galee ni eeganii manaa haa xiqqoo taa'e ni eeganii maayii gosa gaggeessa nagaggeessin taa'e ni baadhiisin taa'e dhugaa gad hin bahin ni taa'e. Gini bakka ambatti. Deema bakka gini bakka ambatti lagi gel. Hello. Oh, kerja ya. Yo ilili dia. Nagayame. Kaya wallahi. Badde. Wajina ka. Nagay alhamdulillah. Mali cerita. Mali saya aku berbade bersilah. Si yaade wallahi. Angka si boru resra. Maya wakka. Tal na golu justa garu. Maya. Ayo juga sifato. Lukuto siyama Wairabin simudin Wadaban fuula namaa Wadaban harka namaa Hojjete jiraachuu lukuto siyama Fayyaan gaasa. Hayyee arra bakka dhimma tokko mis barbaadamee dhimma jabaadhaati sirta kaafteeriyaa achi gadi sanitti walaa garuu. Hayyee ambassa. Abshir. Bakka waa hundaa warra dhiis. Abshir siifin jira. Hayyee nageetti. Hayyee.
Isee raafchisiisuun qabu. Akkaan si godhamu ni beeka. Amega turre Hayyee dhibba keenya deemuun salphaadha. Guddaa tokkarra wanni sarki barbaadeef maal iseedha? Hojii an hojjechuu jechuudha. Hojiidhaaf bakka kannee akkanatti hojii jala fiiguun anarra waniin hojjedhe. Boruuf nu ta'a. Boruu nu gammachiisa. Boruu caayaatti taa'uu dandeenya jechuudha. Yoon har'aan tana akkanatti qaalii kan kee godheetu masiif bakka kannee yoon kaniin deemu taate jireenya keenya kan fuulduraatti dhiibbaa godhuu waan danda'eef. Saniif jecha kaniin ani ilaa hanga har'aan tana hojiidhaaf bakka kannee hojii jala fiiguu jiru malee jaalatan ta'edha jibbansa kee qabaadheetu miti deebitii. Ni beeka bakka yaani suma yaadami hojii kanas jenne ta'ee garuu ni siyaadu silaasiyaa keessan gammade sanuma. Kuma anammoo guyyaa har'aan tokkichaa kanaafuu sumaaf jechi jedheetiin akkanatti iddoo si kanneen dhufe malee silaa hojii keessan irraa namaan itti dhiisuu hin qabu. Saniif jecha narra ilaalin jechuu barbaada. Rakkoon qabu fudhate. Inni si gammachiisa hundi na gammachiisa. Abshir jiidhugu. Maaya. Saniifuu akkanumaan naa godhugaa jaalatee dhabeetii miti. Sanumaaf hin dilaamma akka rakkate jiru. Rakkoon qabu wallaahi siin hubadha. Siin eegalle. Bakka taate amma hojiidhaafis waan deemu yeroonis deemaa jirta waan ta'eef. Inni anis mana namu. Hello. Maali meeshaa suusente? Hanga ammaa moo? Hin seenne? Ayyee bakka porosoo tokkorraa hin jira dhufee tattaka isiniif hin deebisaa moo? Ayyee nagee. Ayyee hangasa nagaame fayyaadha. Bilbila jirta jeetiin bakka. Ni beektaame hojii biiziidha. Nagee Akkamiidhaan sumaan? fayyaame. Nagee alhamdulillah. Koo dhimma wayii tokkoof si barbaadeetiin bara. Akkasitti si yaame. Maal inni dhiiroo? Ni beektaame jireenya kee keessatti wanni takka wanni narraa jiru. Nin beeka san, nin beeka Akka san. jiran Shakkiin beeka. qabaatiin nin beeka. Garuu waan takka dhimma tokko si barbaadeetiin dubbii sun gadi beekta. Hayyee. Dubbii siifin hima. Tole. Garuu dubbii kana akka ganda keessaan irraan gootu ni beekta. Lakkii ati nama kabajaa qabu tokko kabajaatiif hojii seeftii fi eegeetiin oofa. Natti haajamnaan ani ni xumura waan gama naa Ni beektaa maqaa keenyaafuu dubbii ganda keessaan irraan gootu. Iciyyoo ganda keessanii ililli. Okay, ililli beeke. Mucaasanii xiqqoo wayi jaalalti irraa qabdee ni beektaa miti. Hayyee. Mucaasaniif si barbaade akka dubbii sannaaf itti jee. Waan sablaadha tun tiyyuma. Tiyyumaaf ni haamtee? Hin rakkatin ati guyyaa muraasa naa kana. Bakka dhimma kanaaf si haame dhimma kana gisee fitte. Hayyee. Si qofaa miti. Maa rakkoon hin jiru. Bakka jireenya akkas irraa jiru dhimma kana finna. Hayyee beeka. Dura hojiidhaan nama dhaaltaa. Abshir. Fixeetiin si. Afaan gogaa naa seenuu asirraa. Maaliif badhaasaan nama barbaade jiru badhaasa carraa maaltu naa dhufe jedheetiin gammachuu. Bakka dhimma kana fitnaan. Fakkeenyaaf biyya keessatti haasa'u kana na yaame miilli na buqqoo osoo fiiguu carruba kana harkachuuf. Afaanuu si goggogee dhugime. Abshir. Kana naddiis immoo. Hayyee kana finnaanati. Narra dhiisi jireenya kee si jijjiire. Dhibee ta'ii si dhasa haadha abbaa si hojii akka hajji deemtu sana si ni. Tole. Waan mari'annee san maayiisii Kana fitnaanati. naddiis. Kana jireenya keetiin narra dhiisi. Abshir. Maal rakkataa rakkoon hin jiru dhiise. Hayyee. Irraa fixii. Galatoomaa gaashii. Hayyee. Dubbii ganda keessaan warra akka goone. Tole. Maqaa Wal keenya garra bakka qajeelee. hujumaan nama dhaaltaa. Abshir. Thank you. Hayyee. Dubbii kana fixee narra dhufnaan jireenya isaa narra dhiisa. Amala ifaqeeti wajjin tolcheetii si uume si fakkeessi wajjin akka nama gadi tangalbii facaafne uumaa si bareeche imaana siif kenne biiftuu tiya iftuu kaaduu guyyaa yoo haala amala eenyuutu
maaltu sii gaya arguma ijaatiin qalbii nama haftaa haasiin beenileetu dhagitiin si dubbata. Hello. Oh. Fayyada. Jirra wallahi eessa jirta isa? Nagayami? Taa'amu wallahi eessa jirta? Sin barbaadamee mana nam tokko hin jiru. Tartakka. Nam tokko hin jiru tartakka kottume. Manaan jira. Dafe haa? Aye. Turban takka wallahi isuma una garren plus in kasu dawwala sisteri sara dawwala silki salsi dale ni wanta tin sika ka dace hojjete wanta firoomsaan hojii maallaqa jala fiiguu malee hojii ari'uu malee waan biraa shakkii biraa takka waa'ee firoomsaa dhiyeesse inni hojuma bakka dalagaan warra biraa shororkaa biraa hin qabu hojuma shororkaa inni qabu ati hirkafin anisa nama qabil plus in kasu beeta sanifina akkuma dayxee isana laaltee gaafattee waan inni irra jiru maal akkati sanniin gaafadhaa sannaa gaafadhu sanumaa fi siyaamee xiyyeeffannaa isaa inni hojuma garuu beekatan akka hubatatu duba yoo carraan kan nareyaan san siifin dhimmamaa nin gaafadha haala jiru dhaqiiti maal akkati maal bilbila kan kaafne naa gaafadhu tola siifirra kadha maal rakkoon qabu sun deebisan akka osoo irra kan galluuf ni aayaa Hey guys, amman dapat ni. Amman minum kan ani dapat. Nageti. Boleh rapsi. Ayah enggak tadi kita bergaya. Mai si tumura si anak si dewi sasi dewi saya. Tujuan untuk From sa. Isa jirta wo. Imma cimaa tokkoof si barbaadu jiraati mee hatattamaan na kootu mooratee nyaan jira si afaaniin gabbu'aati natti ol kootu dafi fardiidha dafi waan si barbaadeef nu bane lagi si barbaadeef haala hamaadhaan haala nama gaddisiisuus jaalan cimaa isii keessa jira eegaan bilbilaa sitti bilbilee na jalaa kaasuu fidee akkamiin taa hanfuumsaa malee naan dhalannee nyaataa dhugaatii dadhabee dubartiin kun sin gaddisiistu obboleessoo deebisaallee deebisuu fi akkamiin dhala aboo hojuma biizii na godhe malee an yeroo mara isii fi jeetiin fi yaadaa beeta ammoo garuu irra guddaa takka hojiin an ariifadhuuf booddee teenya bareechiti jeeti malee isii jaalachuu dhabeetiif miti abshirjii bakka yeroo kannee fi waan silaatinaan jettes niin godha isii hojis waliin qunnama abshirjii. Iya. Nagay na ifat TV.
Nagee Hoggaa waan? mana nagee. Ayyee. Taa'e. Tole. Duba dubbisan akkam goote. Ani dhaqee beetee firoomsaa bira dhaqee gurbaan hojiidhaan xaxamuu malee tagama biraa yaaddoo hin qabuuti. Ani karaa takkaan carraa bareedduu si arkee jira asirraa carraa sanitti itti fayyadamte beetee karaa nan siin yoo deema. Tafiroon alamu. Abboleessoo gurbaa ajaa'ibaa tokko ati quban qabduun siyaati. Inni yaadaan rakkatee jira na rakkiseen illee sababa keetiitiin gurbaa akkam seetanii beektaa? Daldalaa Dubaay. Import export kan jaaniin ni beektaa Ingiliffaan. Akkasii nama hojjetaa akkasiiti. Shaaqaxuma warra keessanii silaa xiqqaa qabdan kana koshoroon dardartanii accanaan istirpaatiin jijji. Ashwaabarri isiin bitu ha Dubaay, Paaris, Kaalifoorniyaa nama akkam seeta. Magaalaa irraa kuduraa gisee bitti haga mana keessaniitti koobil nama isii afuu danda'u meetan haa naanji. Yoo hajji feete ayyooti hajji geessee abbee geessee atis ijoollummaan salaatu feetu amma si geessee. Indaa mana saa keessaa haqaama dikatuun gartee. Ajaa'iba sittaa jannata jettee keessaa hunba'uu jetta. Lammata shakkaanii azaaba na darbaniifuu sodaatota keessaan baatu. Inni kana kabaaltiin qaabee Itoophiyaatti qidam dhiqachaa oolu maaltu goota kana? Makiinaa keessa kakaa haxiira hobaa, hamanaa hobaa, sagaraa hobaa. Saabunaan dhiqachaa oolu sagaraa baatee. Wee hangaasaa waan si galiin jira barate. Hayyee. Wanni si galiin an firoomsaa kana ni jaalladha. Firoomsaa. Isaa taanaan maallaqaan deddeema badaa isaan baatu sun. Kanaaf qalbiin keetti naaf fudhachuu. Baramma firoomsaa rakkoon si firoomsuurraa badhaafamuu irra si jiraan bar makiinaa manaatiin ati si sacinaati. Ammaan tana ati laalan hammeenyaa fi miti isin lameen iddoo waan deebiman jiruuf bu'uma gaarii isinii barbaadee waan ta'eef ati itti yaada san hasilkii bilbila si jalaan kaasuu kophee ajjuutu jala eega ciise ansanumaaf jeeti malee fedhii teessiif si qofa beekaa beektaa. Badhaasaa kana yoo barbaachisaa ta'e bilbila si waliin isin barsiisa ati qophii ta'e mee sammuudhaan. Taate bakka itti yaada xiqqoo zaanaa kan hanqa muraasaa atummaan qophii ta'e ani isin walii barsiisa wal barbaada. rakkoon qabu. Duudhaatu jira uumaan ilma namaa fakkeenya godhadhu mee fira keetumaa yoo hojjechuu baatte siin ja'afuun namaa kanaaf yaalbuutoo hojjechuu sidamaa kanaaf yaalbuutoo hojjechuu sidamaa. Galmaan geejjiin dhufe bal'aama waliif qabanne namoota kadhakatin. Waan waqtii sirraa qabaate akka dubbii bal'aa keessaa yoom qabde bal'ama yoom? Mana geeleessiisa. Achi ayyee bakka akkas taadhaan jimmaaree jiru kana ficheeti. Bakka aadaan ayyaa Wal gargaarii. abshir ayyaa. Hello. Hangaasaa fi baraasaan kun sida waa'ee ilillii san sirra wal mari'achuu jiran. Si harkaa baasna jaanii. Dafii kottu haa? Naayee. Way dafee maan dhufne saabini akka dhufne nama godhaa? Way maa dafee hin dhufne? Saayibaan inni kana nama godhu jiraan naan baddee dubbiin. Keessa jiran? Mana keessa jiran. Mana kana keessa jiranii? Dubaay akkaan si'oof shakkii takka illee hin qabaatin haya. Na dhaga'iidha. Ay. Ay maali? Ammaan si wal. Ay maa kana na gootaan. Ay hoora maa qomee daandii kana kunis sirba beekatu.
Maal harka sana keessa? Arra surprise godha jechuun sitti jiru. Seeni mee tuusu. Ni bareeda mukaatti. Ilaarraan tana jireenya keenya jijjiiruuf jecha kaniin gisee ati maaliif biyya tokkollee yeroo naan kan inni gisee naan jettu waniin halkanii guyyaa hirriiba dhabee hojii malee siif bakka kanuu dhabee akkanatti fiigaa tureef niin bakka sii kanuu dhabee ilaamma kan laffoo jiruuf kunoo mana ati agartu kana bituudhaa fi duraan mana namaa keessaan ture ati illee akkasii naan hubanne akka biraatti hubatte waan ta'eef saniif nasi fidee jechuu barbaadeeti. Deemee kan waan sitaa. Wanta chungarida yaaduku yoomuma hojii madaalama jireenyi ilma namaa yoo hojjechuu baatte hin qabdu namummaa.